ورحمة الله تعالى وبركاته. أما اللي وليت دي بنجرة يقع بكم جيرة ثانية نجني ربي سوجنا جيرة تسنين جنة غافي أكما برامي كبرني دي عن نجرة غافي كان يوم بيكن اللي ونسينج تشوف برباد يوم بيكن اللي ديبي سودا في عالو أبدا بقولنا كان سيكن لو جسدي نيالتا أشيبودا ديبي نرجعتا يشودا كنا يبودا كنا ونقول فمو سمون كيو كشاكر ذاتي يشوم يعني تحرك يو كبود ذاتي عندما كسمون ما كون قاعدة الرا السؤال مفتاح العلم غافين فورتو بكم ساعتي جرا نمني يدوم غافي جبودن دا غرو امو ونمان نو يمبرتي يو غافي دا غافي وانجي بموتي يو غافتم تي ديبي وان سنتي فيالي غوتي تتافته اكير رغيتو تا وان تاتي بيرو سنتي قباچو في وبچو سمو كي سركاچو سكرا سربان دو قباچو نمني سمو نما نجمع سمو نما يو غافين الراخدا ومتات ني رفا وان بيكو في وان بين الدم بفچو نند وان تاتي كنا غافين بايتو غاريدا ريغا كوم برامي فيلان ودان سنيفيدا اسنمو ديبي زوداف ديكوسي يالون اسن barbaachisaadha jechuudha. Egaa gaafin keenya kaarraa maal jedha? Nama ta'ee ka Rabbiin isii uume haadhaan malee isii argamsiise namni akka Yesuus eenyu. Namni akka Yesuus eenyu jechaa jira. A. Nabiyyi Adam, B. Isaa, C. Ilma namaa jechuun nama guutuu jechuudha. D. Hawwaa. D. Hawwaa. Irra isin deebi'a. nama ta'ee ka Rabbiin haadhaan ala isa uume eenyu jedha. A. Adam, B. Isaa, C. Ilma namaa, D. Hawwaa jedha. Egaa deebii yoo D. Hawwaa yoo ka jettan taate baay'ee tokko gaariidha. Rabbiin haadha malee haadhaan qabdu Hawwaan niitiin Adam jechuudha yookaan ta Adam irraa uumamte sun haadhaan qabdu akka namni marti beekutti yoo D. Hawwaa jettan baay'ee tokko gaariidha argattanii raawwatan. Inni taanu nama ta'ee ka Rabbiin isa uume abbaadhaan alatti Rabbi isa argamsiise eenyu jedha. Gaafi nama ta'ee ka Rabbiin abbaan alatti isa uume isa argamsiise eenyu jedha. A. Nabi Adam, B. Hawwaa, C. Isaa, D. Ilmaan namaa yookaan banii Aadamii. Ilmaan namaa nu'anumaasii irra namaree jechuudha. Isa kana jedha. Egaa isa kanallee deebiin eenyu jenna yoo A. Adam yoo ka jettan taate baay'ee tokko gaariidha argattanii daawwatanii. Inni kunis isa kana fakkaate. Kattaanu ergamtoota Rabbii shanan keessa rusultoonni ulul azmii jechuudha. Warroonni ulul azmiin tahan shani rusultoonni illee hedduudha. Garuu rusultoota keessa jalqabni eenyu yeroo jalqabaatiif ka rusula Rabbii ta'uudhaan sadarkaa rusulummaa argatee addunyaa kanatti gadi ba'e eenyu jedha. A. Nabiyallah Isa, B. Nabiyallah Ayyub, C. Nabiyallah Nuh, D. Nabiyallah Hudiyya. Ira si deebi'a. A. Nabiyallah Isa, B. Nabiyallah Ayyub, C. Nabiyallah Nuh, D. Nabiyallah Hudiyya. Egaa isa kanallee yoo C. Nabiyallah Nuh alayhi salaam jettan baay'ee tokko beekse yookaan baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Inni taanu Quraana keessatti maqaan taabota zamana Nabiyallah Nuh alayhi salaam keessa gabbaramte taabota beekamtuudha. Zamana Nabiyallah Nuh ergamu keessa gabbaramte maqaawwan sunniin maal fa'aa jedha. Taabota sunniin ka Quraanni dubbate maqaa isii taabota maqaa isii Quraanni dubbatee tarreesse isiin tunniin maal fa'aa maqaawwan sunniin jedhe. A. Yaguusii fi Yaquuqii fi Uzzaa, B. Wuddii fi Suwaa fi Yaguusaa, C. Wuddii fi Suwaa fi Yaguusaa fi Yaquuqaa fi Nasraadha. Ira si deebi'a. A. Yaguusii fi Yaquuqii fi Uzzaa, B. Wuddii fi Suwaa fi Yaguus, C. Wuddii fi Suwaa fi Yaguusii fi Yaquuqii fi Nasraa. Egaa isa kanallee yoo C. Wuddii fi Waddawun walaa Suwaa walaa Yaguusaa wa Yaquuqaa wa Nasraa ka Rabbi Quraanii jedhesan kanaafuu yoo C jettan baay'ee tokko gaariidha jechuu deebiin keessa. Inni taanu Rabbi subhanahu wa ta'ala nagaya godhee jira yookaan nagaya baasee jira. Warra Nabiyallah Nuhitti amanan guutuu isaanii nagaya baasee jira. Nama lama malee warra Nabiyallah Nuh keessa namni bishaan Nabiyallah Nuh Rabbi jalaa doonii ummata yaabbachiise jedheen ummata yaabbachiise
bishaan addunyaa balleessisan namni bishaan saniin bade hin jiru maatii yookaan fira warra nabii Allah nuhu ta'ee namni saniin bade hin jiru nama lama malee namoonni lamaan sunniin eenyu deebii namoonni lamaan sunniin fira yookaan rahima nabii Allah nuhu ta'ee ka bishaan rabbii kaafiraan halaakisan keessa bade nama lama malee hin jiru namoonni lamaan sunniin eenyu jedha gaafin egaa intala nabii nuuhiitii fi niitii isaa baa ilma nabii nuuhiitii fi jaartii isaa caa obboleessa nabii nuuhiitii fi jaartii isaa daa obboleettii nabii nuuhiitii fi jaartii isaati irra sini deebi'a intala nabii nuuhiitii fi jaartii isaa baa ilma nabii nuuhiitii fi jaartii isaa caa obboleessa nabii nuuhiitii fi jaartii isaa daa obboleettii nabiyyallaa nuuhiitii fi jaartii isaa isa kanas yoo ilma nabii nuuhiitii fi jaartii isaa jettan baay'ee tokko gaariidha akka gaariitti deebisuu dandeettanii jechuudha. Inni ittaanu ammas nabiyyuun kaana ibnuhu kaafiran faman huwa nabiyyiin ilmi isaa kaafira tahe eenyuun nabiyyi tahe ka ilmi isaa kaafira faman huwa inni nabiyyiidha subhaanallah sadarkaa nabiyyummaa rabbi isaa kenne garuu ilmi isaa kaafira eenyu nabiyallah nuh ba nabiyallah saalih caa nabiyallah ilyaas daa nabiyallah idris irra sini deebi'a nabiyyi ta'ee ka ilmi isaa kaafira eenyu jedha nabiyallah nuh ba nabiyallah saalih caa nabiyallah idris nabiyallah ilyaas daa nabiyallah idris jedha isa kanas yoo nabiyallah nuh alayhi salaam ka jettan taate baay'ee tokko gaarii yookaan bayeessaa ta'a jechuudha. من النبيان اللذان لم يؤمنا بهما من النبيان اللذان نبيون لمان كنيتي إساني لتشو إسجار لمانت إن أمانين إن نبيو تكيسا جاري نمالاما قروا نيتي إساني استنامان نيتي خبرته نجد نبي الله نوح في نبي الله لوط با نبي الله نوح في نبي الله يحيى چا نبي الله نوح في نبي الله موسى دا نبي الله نوح في نبي الله هودي نبي الله نوح في نبي الله نوح إرسني جيبا نبيو تكيسا نمني نيتين جار لماني اتهن أمانين نوجد نبي الله نوح في نبي الله لوط با نبي الله نوح في يحيى چا نبي الله نوح في موسى دا نبي الله نوح في هود نبي هود جچو egaa isa kanallee deebiin isaa yoo nabiyyi Allah nuuhi fi nabiyyi Allah luut fayyadtan taate baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Gaafii keenya xumura irratti dhiyeessinee jirra. Gaafii lama qofa dhiyeessinee goolabanna. Gosti qixaaxaa ka Rabbiin uummata nuuhi ittiin balleesse. Gosa qixaaxaa keessaa ka Rabbi uummata nuuhi ittiin balleesse gosti qixaaxaa sanii maali? Dhibee ba hiyyummaa caa qilleensa daa halaaka bishaaniiti irra si deebi'a dhibee baa hiyyummaa caa qilleensa yookaan bubbee daa halaaka bishaaniitiin kanaafuu deebiin yoo daa halaaka bishaaniitiin rabbi uummata nuuhi balleesse kan taate baay'ee tokko gaariidha jechuudha. inni dhuma gaafin keenya ka xumuraa doonin nabiyyallaa nuh alayhi salaatu wassalaam erga wanni badaa baddee booda eessatti argamuu dandeetti yookaan ammoo eessatti ol taate yoo siin jedhame gaara sowrii jedhamu irratti gaara hiraa caa gaara makkaa irratti daa jabalul juudii gaara juudiyyi jedhamu irratti ol taate jedha. Egaa isa kanallee yoo gaara juudiyyi jedhamu deebiin daa jechuudhaan daa kana yoo filattan baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun barbaada. Egaa haga ammatti nu wajjin turuu keessanii baay'ee tokko galatooma ulfadha. Subscribe, like, share godhuu hin dagatin asumaan isiniin jenna. Egaa yeroo biraa inshallah viidiyoo birootti wal agaruutti nagaa ya rabbii keessa nu jiraadha ulfadha bakkuma jirtanitti ka rabbii keessa nu jiraadha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atinu birmado sinama birmada atinu birmado sinama birmata jirun nama kenya kona bersifata kota te bacate ilman kalabata murani daljale atinu rahmati siras mitandare mata rahmata kangetin kunundi jirata rahmata kangetin nundi jirata yo inni jirane maruni dabbata yo inni jirane maruni dabbata guddina dhabama tikenya piyata beekumsa